kan ka'ee filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaa keessaa dhiibamee bahaa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira koongireensii federaalistii Oromoo obbo Xuruunaa Gamtaa. Obbo Xuruunaa Gamtaa bilbilaan OMN'f akka ibsanitti hooggantootaa fi miseensonni paartii koongireensii federaalistii Oromoo aanaa irraa kaasee hanga federaalaatti jiran hedduun isaanii hidhamanii jiraachuu himuun waajjiraaleen paartichaa guutuu Oromiyaa jiran cufamanii akka jiranis ibsanii jiru. Balsaganaan amaluma wayyaanee irraa dhaale itti ufee kan jiran obbo Xuruunaan afaaniin labsii paartilee siyaasaa akka gurmaa'an jedhu labsa gochaan garuu abbaa irrummaa calanqisiisu jedhan. Koree qindeessituu filannoo paartichaa kanneen ta'an namoota 5 keessaa namoonni 4 mana hidhaa jiraachuu himuun dhiibbaa nurratti raawwatameen filannoo kana keessaa dhiibamnee baanee jirra. Haala nuti dirqamnee filannoo keessaa ittiin baane kanas uummanni Oromoo beekuu qaba jedhan obbo Xuruunaa Gamtaa. Miidiyaan OMN dhiibame gara biyya alaatti deebi'ee wayita jirutti waggaa 7ffaa isaa qeerroo fi hawaasa Oromiyaa jidduutti kabajachuu dhabuu isaatti uummanni Oromoo miira gaddaa fi gammachuu keessatti argama jedhan kanneen Oromiyaa iddoowwan garaagaraa irraa yaada isaanii nuuf laatani. Qeerroo fi hawaasni Oromoo godinaalee garaagaraa keessa jiraatan akka jedhanitti OMN miidiyaa qofa osoo hin taane qabsaa fi lolchiisaa akkasumas akka hooggansaatti ilaalla jedhan qeerroon godinaalee Baalee Qillam Wallaggaa fi Amboo irraa OMN'f bilbilaan yaada isaanii laatan. Miidiyaa kana kanneen biroo irraa wanti isa adda taasisu abbaa dhugaa Oromoo qofa osoo hin taane kan sabaaf sablammootaati kijiba hambisaa hanna saaxila qe'ee federaalistootaa sababbiitiif cunqursaan itti hammaatee shiraan Oromiyaa keessaa akka bahu taasifamee jedhan. Ijoo biraatiin qondaalonni adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa erga godina Shawaa Bahaa waajjira poolisii magaalaa Moojootti geeffamuun hidhamanii ji'a tokko ta'anis hanga yoonaa maatiinis ta'e abukaattoo isaanii waliin wal dubbisuu dhorkamanii jiraachuu OMN maatii fi abukaattotarraa odeeffatee jira. Miseensi maatii obbo Lammii Beenyaa akka OMN'tti himetti guyyaa 30 dura obbo Lammii fi waahila isaa Daawit Abdataa sabbatarraa fuudhamanii gara Moojoo geeffamanii maatiin lafa fagoo deemanii achitti isaan dubbisuuf yaalanis waajjirri poolisii ajaja olii dhufeen jechuun maatiin akka isaan dubbisuu hin dandeenye beeksisuu isaa OMN'tti himeeti jira. Akka namni kun jedhutti waajjira poolisii sana keessatti kutaa obbo Lammii fi obbo Daawit itti hidhamanii jiran kutaa adda baafamee jiruu fi cufaa ta'e keessatti yeroo ta'u namni kamuu abukaattonis ta'e maatiin isaan dubbisuuf hayyamaa kan hin qabnedha. Gama biraatiin abukaattota hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa kan dhimma obbo Lammii faa hordofaa jiran obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan yoo gaafannu komiin maatii dhugaa ta'uu mirkaneessanii abukaattoon hidhamtoota kanaa marsaa hedduuf garas deemanii isaan qunnamuu akka dhorkamanis yaadachiisaniiti jiru. Paartileen uummata Oromoo biratti fudhatamaa fi jaalatama guddaa qaban filannoo keessaa dhiibanii baasuun warra safuu fi aadaa saba kanaa jibbaniif dirree bal'isuun tuffii murnii biltsiginnaa uummata Oromoof qabu kan nutti argisiisudha jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan. Kaafaa'oon filannicha keessaa kan bahe dhiibbaa paartichaa irratti gareen humnaan biyya bulchaa jiruun raawwatamaa tureenidha kan jedhan dargaggoonni yaada OMN'f laatan kunneen hooggantootaa fi miseensonni paartii kanaa irra caalaan isaanii mana hidhaa jiru. Waajjiraaleen paartichaa aanaalee fi godinaalee garaagaraa irra jiran cufamanii jiru kan saamamanii jiru waan ta'eef kaafaa'oon sababa kanaan filannoo keessaa dhiibamee baheera jedhan. Dargaggoonni kun dhaamsa isaaniitiin mootummaan kun dhugumaan paartilee mormitootaa filannicha irratti akka hirmaatan yoo fedhii qabaate dirree siyaasaa bal'isuun hooggantootaa fi miseensota hidhee hiikuun waajjiraalee adda bilisummaa Oromoo fi koongireensii federaalistii Oromoo kanneen cufaman daddaffitti banuun haala mijeessuu qaba jedhan. Hundeeffama OMN ganna 7ffaa isaa sababeeffachuun uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gaagama siyaasaa mooraa qabsoo Oromoo mudate dandamatee tumsaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif qabu sagalee isaan mirkaneessaatii jira. Yaada beektotaa fi hayyootaan dheenge'amee bitootessa tokko bara 2014 Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaatti kan dhalate OMN sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif miidiyaa qofa osoo hin taane qabsaa mirga namoomaa jechuun uummanni miira isatti dhagame ibsataatii jira. Hayyoonni Oromoo miidiyaan meeshaa waraana jabanaati jechuun OMN yoo hundeessan OMN summii siyaasaa diinni haqaaree uummataan goolu saaxiluun dhaloota sabboonummaan faayee olaantummaa garee cunqursaa dhuma itti godhee jedhan kanneen yaada kennan. OMN miidiyaa qofa osoo hin taane mallattoo federaalizimii walqixxummaa leellisaa haqaa fi bilisummaatii kan jedhan ammoo qeerroo Oromiyaa wal'aansoo sirna cunqursaa wajjin wal qabaa turanidha. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii faajii federaalizimii sagalee cunqurfama meeshaa walqixxummaa fi tokkummaatii jedhamee uummataan faarfamas jedhan.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti mootummaan bilxiginnaa mindaa hojjettoota mootummaa kanneen aanicha keessa jiraniif kafaluu dadhabuu irraa kan ka'e hojjettoonni baay'een rakkachaa jiraachuu maddeen naannicharraa odeessa nuuf qoodaniiti jiru. Maqaa gargaarsa mootummaatiif jedhuun fedhii isaaniitiin maleetti mindaa ji'a tokko isinirraa kunnee jirra jechuun kaadreen aanichaa qaanyii tokko malee hojjettoota mootummaa kanarraa mindaa dhaabuun mufii guddaa hojjettoota keessatti kaaseeti jira. Mootummaan biltsiginnaa siyaasaa biyyattii laaquun hayyootaa fi hooggantoota Oromoo badii tokko maletti hidhuun qabeenya uummataa dhimma paartii ofiitiif qofa oolchuun rakkoo baajataa isa mudateerraa yeroo ammaa hojjettoota isaatiin mindaa kafaluu dadhabuudhaan rakkoo keessa seenee jira jedhan jiraataa Yaayyaa Gullallee irraa bilbilaan odeeffannoo kana nuuf laate. Ijoo xumuraatiin kufaatiin dippiloomaasii Itoophiyaa mudatee fi tasgabbiin dhabuun siyaasa Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa kan dur caalaa hammeessaa jira jedhame. Dhalachuu paartii biltsiginnaa hordofee raafamni siyaasa Itoophiyaa mudate saboota biyyattii kan nageenyaa fi dimokiraasiif qabsaa ture wareegama biraa kafalchiisaa jira jedhan kanneen OMN biyya keessaa dubbise. Riiformiin siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti aarsaa uummataatiin dhufe gaafii uummataatiif deebii laata jedhamee eegamus hawwii qofa ta'ee hafuun muddamni siyaasaa rakkoon nageenyaa dhiittaan mirga namoomaa qaala'insi jireenyaa dhiphinni dirree siyaasaa laamsha'uun dinagdee fi kufaatiin dippiloomaasii biyyattii akka dhuunfatee ibsamaatii jira. Deeggarsi mallaqaa doolaara miiliyoonaan gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa, Jarman, Ingilizii fi biyyoota biraarraa argamu cituun kufaatii dinagdee bulchiinsaa biyya Ahmad mudachiise. Keessattuu kan jedhan taajjabdoonni mormiin uummataa naannoo Oromiyaa keessatti sirna biltsiginnaa mudataa turee fi jiru laamsha'uu dinagdee Itoophiyaatiif gahee olaanaa taphate. Mootummaan kufaatii dinagdee isa mudate dandamachuuf gatii bittaa fi gurgurtaa dabalee jireenya uummataa waddaatii jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaataa bal'inaa fi oduulee biroo oduulee keenya idilee keessatti argattu kan isin faana ture Siraa Sabbaaf gama ogummaa Suursagaatiin Abdii Jamaaltuun faana ture horaa bulaa deebana. Paartiileen uummata Oromoo biratti fudhatamaa fi jaalatama guddaa qaban filannoo keessaa dhiibanii baasuun warra safuu fi aadaa saba kanaa jibbaniif dirree bal'isuun tuffii murnii biltsiginnaa uummata Oromoof qabu kan nutti argisiisudha jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan. Kaafaa'oon filannicha keessaa kan bahee dhiibbaa paarticha irratti gareen humnaan biyya bulchaa jiruun raawwatamaa tureenidha kan jedhan dargaggoonni yaada OMN'f laatan kunneen hooggantootaa fi miseensonni paartii kanaa irra caalaan isaanii mana hidhaa jiru. Waajjiraaleen paartichaa aanaalee fi godinaalee garaagaraa irra jiran cufamanii jiru kan saamamanii jiru waan ta'eef kaafaa'oon sababa kanaan filannoo keessaa dhiibamee baheera jedhan. Dargaggoonni kunniin dhaamsa isaaniitiin mootummaan kun dhugumaan paartiilee mormitootaa filannichaa irratti akka hirmaatan yoo fedhii qabaate dirree siyaasaa bal'isuun hooggantootaa fi miseensota hidhee hiikuun waajjiraalee adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo kanneen cufaman daddaffitti banuun haala mijeessuu qaba jedhan. Hundeeffama OMN ganna torbaffaa isaa sababeeffachuun uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gaagama siyaasaa mooraa qabsoo Oromoo mudate dandamatee tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif qabu sagalee isaan mirkaneessaatii jira. Yaada beektotaa fi hayyootaan dheenge'amee bitootessa tokko bara 2014 Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaatti kan dhalate OMN sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif miidiyaa qofa osoo hin taane qabsaa mirga namoomaa jechuun uummanni miireessatti dhagame ibsataatii jira. Hayyoonni Oromoo miidiyaan meeshaa waraana jabanaati jechuun OMN yoo hundeessan OMN summii siyaasaa diinni haqaaree uummataan goolu saaxiluun dhaloota sabboonummaan faayee olaantummaa garee cunqursaa dhume itti godhe jedhan kanneen yaada kennan. OMN miidiyaa qofa osoo hin taane mallattoo federaalizimii walqixxummaa leellisaa haqaa fi bilisummaati kan jedhan ammoo qeerroo Oromiyaa waldhaansoo sirna cunqursaa wajjin wal qabaa turanidha. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii faajii federaalizimii sagalee cunqurfamaa meeshaa walqixxummaa fi tokkummaati jedhamee uummataan faarfamas jedhan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti mootummaan biltsiginnaa mindaa hojjettoota mootummaa kanneen aanicha keessa jiraniif kafaluu dadhabuu irraa kan ka'e hojjettoonni baay'een rakkachaa jiraachuu maddeen naannicharraa odeessa nuuf qoodaniitii jiru. Maqaa gargaarsa mootummaatiif jedhuun fedhii isaaniitiin maletti mindaa ji'a tokko isinirraa kunnee jirra jechuun kaadreen aanichaa qaanyii tokko malee hojjettoota mootummaa kanarraa mindaa dhaabuun mufii guddaa hojjettoota keessatti kaaseetii jira. Mootummaan biltsiginnaa siyaasaa biyyattii laaquun hayyootaa fi hooggantoota Oromoo badii tokko maletti hidhuun qabeenya uummataa dhimma paartii ofiitiif qofa oolchuun rakkoo baajataa isa mudateerraa yeroo ammaa hojjettoota isaatiin mindaa kafaluu dadhabuudhaan rakkoo keessa seenee jira jedhan jiraataa Yaayyaa Gullallee irraa bilbilaan odeeffannoo kana nuuf laate.
Ijoo xumuraatiin kufaatiin dippiloomaasii Itoophiyaa mudatee fi tasgabbiin dhabuun siyaasa Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa kan dur caalaa hammeessaa jira jedhame. Dhalachuu paartii biltsiginnaa hordofee raafamni siyaasa Itoophiyaa mudate saboota biyyattii kan nageenyaa fi dimokiraasiif qabsaa ture wareegama biraa kafalchiisaa jira jedhan kanneen OMN biyya keessaa dubbise. Riiformiin siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti aarsaa ummataatiin dhufe gaafii ummataatiif deebii laata jedhamee eegamus hawwii qofa ta'ee hafuun muddamni siyaasaa rakkoon nageenyaa dhiittaan mirga namummaa qaala'insi jireenyaa dhiphinni dirree siyaasaa laamsha'uun dinagdee fi kufaatiin dippiloomaasii biyyattii akka dhuunfatee ibsamaatii jira. Deeggarsi mallaqaa doolaara miiliyoonaan gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa, Jarman, Ingilizii fi biyyoota biraa irraa argamu cituun kufaatii dinagdee bulchiinsaa biyya Ahmad mudachise. Keessattuu kan jedhan taajjabdoonni mormiin uummataa naannoo Oromiyaa keessatti sirna biltsiginnaa mudataa turee fi jiru laamsha'uu dinagdee Itoophiyaatiif gahee olaanaa taphate. Mootummaan kufaatii dinagdee isa mudate dandamachuuf gatii bittaa fi gurgurtaa dabalee jireenya uummataa waddaatii jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaataa bal'inaa fi oduulee biroo oduulee keenya idilee keessatti argattu kan isin faana ture siraa sabaaf gama ogummaa suur sagaatiin abdii jamaaltu na faana ture horaa bulaa deebanaa.